Ashamaa jira jirtu qeerroo fi qarreeffaaxee fi maammadoon baga jiraatan Oromoo kutaa 11. Kanattaan sudhaan jechaadha guyyaadha warroonni Kuweetiin keessa jirtan gurraa guurii godhadhaan dhageeffadha. Akkasuma jechaadha warroota biyya Arabaa biyya biroo jirtaniif gorsa isinii ta'a yookaan dhaamsa isinii ta'a jedheetiin abdii qaba. Arrabbii gaditti ilma namaa nan kabaja. Garuu rabbii dhala ilma namaa tokkoon sodaadha. Isin jaaladhaa isin kabaja. Na dhageeffadha warri Kuweetiin keessa jirtan. Warroonni maaf akka baatanii maaf akka galtanii haadha tiyya biraa maaf bahee abbaa kiyya biraa maaf bahee jaarsa kiyya biraa maaf bahee jaartii tiyya biraa maaf bahee qe'ee abbaa kiyyaa biyya yoo dadhabetti hara baafadhu biraa maaf bahee biyya yoo du'e reeffi kiyya oo'aan biyya galu biraa maaf bahee warri wallaaltanii jettan na dhageeffadha kanoo jedhu hunda keessanii miti hiyyeessi jira kan baadiyaa keessatti luqaatee dalagataa jirtu danfa keetiin bulaartu. Akkasuma mana madaam keessa illee warroonni danfa keessaniin bulaartan jirtan garuu jechaadha wasakaa fi kosii jechaadha biyya balleessee ka'ee maqaa fayyaalessaa illee balleessee gaafana Itoophiyaa jedhanii waliin nu dhayan. Ooftanii Kuweetiin Su'uudiin lammataa godhuu deemtan. Irreecha jettanii samoon amma walii yaatanii wal danfisiisuu wal fursuu deemtan jechaadha samoona kan irreecha jettanii walii yaa'uuddan irreen teessanaa buqqaatu. Biyya abbaa keessanii kam jirtan? Ameerikaa jirta moo Kanaadaa jirta seeta warra Ameerikaa jiruun morkitanii warra Kanaadaa jiruun morkitanii eenyuun morkitanii walii yaa'aa jirta meenatti hima. Hiqaamaan barnaan basin baasu bar hiqaamaa qaba waraqata qaba 18 baadheeraan sin baasu bar gaafa faaxee waliin si qaban ashaganii fudhanii si darbani. Gaafa duute immoo reeffi kan kee biyyanatti kosii keessa si gatama jechuudha. Adabadhaa gattaa ooftanii isiin tun maal jette ooftanii Kuweetiin Su'uudii lammataa godhuu deemtan. Ooftanii qaanuun hin taane qaraara hin taane itti baasuu deemtan. Arabni baay'ee nu dandeetteerti arabni baay'ee nu obsitee jirti. Araba tokkana nu godhe jechuun ufii badanii ka'anii nooriidha. Jiraataan biyya kanaa dhugaa isinii himaa jiraataan biyya kanaa ka biyya kana dhalate waan isin hojjettan waan nuun biyya birooti itti dhufne dalaggaaf shaqqaaninnatiif itti dhufne hojjennu hin hojjetu. Uggee danda'ee jechuudha. Waa baay'ee dalagaartan waa baay'ee hojjetaartan adabadhaa gattaa. Suufa sargii kaan hin adda sargii kaan hin adda carqii kaan sargii kaan hin adda sargii kaan hin adda. Haatee garuu mucaan kee yoom naa bilbila jetti. Abbee garuu mucaatiin tee yoom naa bilbilti jedha yoom waa tokko naa gooti jedha yoom hoo birrii tana naan jetti jedha. Maatiin kan kee achii afaan banees eeggata. Ati garuu asitti jechaadha ta'a quttoo qabdu qibaatii ittiin bitteetiin san xus gootee ol hiiteetiin dhiira faana fidduun hin dhabdu qarshii. Innillee akkas kan dhiiraallee. Meeqa keessattuu jira baadiyaa hojii dhiiftanii achi yaatanii dhuftanii magaalaa keessa hojii sottan. Biirootti galee taa'ee dhaltuun tamtu gallufatamtu buna seeraan danfisatamtu faandishaa seeraan akaaya. Isin illee biiroo teette midhaaffattee teette akka nama taaziyaa taa'aru kamtu maamadoon kamtu raqadha kamtu furda kamtu firiizii farrase kamtu maalii godhe. Gaafa rakkatan garuu sagalee maanuu ta'uu dhaban maaf nuun iyyene maaf nuun boonne. Namni isinii boo'u hin jiru ati mataa kan keetti ofii boo'i adabadhu gattaa hojjetadhu mana Arabaa keessa. Adabadhu gattaa hojjetadhu baadiyaa deemiti. Gaafa biyya baatu saree miica jedhama.